isa waan hunda uume jedhe. Eenyu kan waan hunda uume jedhe Phaawulos. Abbaa Ittiin fufa. Waaqa ka. Waan hunda jechuun waan hafee jira. Waan hunda jechuun everything jechuudhaami. Miti? Akkasiidha een. Ni amantaa Waaqayyoon tokkichi abbaatoo ni amantaa. Miti? Akka Yesuus hin ta'in. Ni amantaa. Siitu Phaawulos irra Waaqayyo beeka moo Phaawulostu irra Waaqayyoon beeka? Phaawulos tunarraa Waaqayyoon beeka. Kobas shakkiin qabu. Okay. Phaawulos Waaqayyoon tokkichi abbaadha jedhe moo Waaqayyoon tokkichi abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhe moo Waaqayyoon tokkichi Yesuus jedhe? Abbaadha. Bakka fudhadhu hin fudhattamu fudhattu. Abbaadha. Fudhadhu ka fudhadhe jedhi Waaqayyoon tokkichi akka Yesuus hin ta'in abbaa ta'e jedhi ka. Afaan Oromooti anaa jedhe Quraanaa miti afaan Oromooti afaan Arabaatiin siin jechu siif hin galu siin jechu jira. Ammoo afaan Oromooti naaf hin galu afaan Oromoo weette. Indiis narra booda wanni waan raasuun jiru afaan biraa barannee waliin haasofna. Waaqayyoon tokkichi abbaadha jedhime Yesuus miti Phaawulostu jedhe. Karaa eenyu uumame? Siif hin godha. Ittuma deemna isaanis karaa eenyu waan takkuma. Guutummaa dubbise buumaas. Hin dubbisa hin dinne jechuun haa jettu waan kana waliin sobee jechuun ma argitee miti siniif hin godha eenyume ati guddadhu guutuudha maqaan keenyu. Guu. Jeri inuma ta'anni. Maqaan keenyu. Guudha. Maqaan maal jechuun min maalatu na guu? Guu afaan Ibraayisxiiti. Maal jechuun? Guu jechuun moo? Hiika maqaa miti gaa kan waliif haasa'uun. Maal jechuun hiikoon qabu? Okay. Hayyee. Okay. Goobasi dhaggeeffadhu akkasi amma boontuun akkasumatti haa ta'e sunurra. Boontu Yesuus waaqa jettee galgala kanarraa namanin. Watak shakkiin qabu Yesuusis Waaqayyoon tokkichi jedhe wangeela Yohaannis. Abbaadha jedhe tokkichi dhugaadha. Phaawulosis Waaqayyoon tokkichi abba jedhe. Kana diddan abiddatti gala. Maal nu gootanii nuti amantanis amanuu baattanis pheenxee taatanis islaama taatanis waa takka Waaqayyoon hin gootan. Waaqni tokko silas. Qoyye. Okay. Waan jedhu Yesuus Kiristoos akkana jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa irratti si Waaqayyo achirra kaanii dhufnee bara. Tokkuma silas. Qoyyeetti deemna. Dhagahamu Waaqayyoon tokkichi dhugaadha abbaadha malee Yesuus miti jedhe Yesuus dhuga moo soba? Miti jedhe? Waaqayyoon tokkichi abbaadha jedhe kulusif irra adda baasee hafuura qulqulluun keessan jiru Yesuus keessan jiru abbaadha jedhe Yesuus. Fayyaasaa dubbisi hunda isaa. Si dubbisa moo? Uma takka dubbisii booda irratti arrabsoon ta'e immoo si dubbisa. Bana wangeela ni qabdaaf bira. Wangeela qabdu. Guu. Achi booda goo jijjiiramti ilaalu guun goo. Achi jijjiirraa qoya. Aboo dubbadhu ka. Rabbiin kadhanneetu guu qofa nufti fide har'a guyyaa guutuu osoo teenyu. Dhiirti isaan hundinuu arrabsiteetuma deemte. Booda irratti illee na rukkutuun oolu. Guu or goo jenna laal. Guu or goo. Kutee? Neetwoorkiin heetuun jiru maal guu. Goo jenna jijjiirree. Maqaanuu guudha. Inni dogoggore goo jechuu deem nageetti jechuu bara. Guu jedha arraba. Maqaa hunda dhiistu. Eenyu boontu. Sigalee moo si Waaqayyoon tokkichi akka abbaa ta'e sigalee. Maaloo maa iskii akka dhumaa dubbisime yoo hakeessa. Ayyee hin dubbisa. Waa takka ammaas waan amma dila sin lallabe kan hunda sammuu keessaa hiixee jirta dura ammati kan simaan fudhattu ati Yesuusuma Waaqayyetta malee wangeelatti hin amantan wallaahi pheenxeen takkaan isii wangeelatti hin amantu dubbii Yesuus takkaan siin fudhattu. Hin sobdan malee hin fudhattan wangeela. Hin sobdu of sobu jirta malee waan Phaawulos fudhattan waan ideoloojii mataa keessanii waan waldatti seera bulmaata waldaan paastoroonni raajiin faarfattuun isin lallabde malee wangeelaan wal quban qabdan wangeelan beeytan wangeelleen isin hin beeku.
Wangeela Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohaannis hin beektan. Ustaz Ittoo. akkas minibar. Wallahi akkasii ani kun kana jedhu kana dhugaadhaan jechuu jira. Okay, sii dubbisa. Isa qote gurbaan na jala. Deebi'eeti no. Guu! Neetworkii guuttatee dhufe wayya. Beelti nutti kaatee manutis. Jirtuu boo? Komentii ilaalu jirti yaa isin hin beeka. Ra'anoo ta'e. Mucaa dubbadhu mee guudhama maadhaati. Dubbadhu uskii maal namaa jallistalee. Akkam goonata? Guu etere. Dubbadhu hin jallisin ijoolleen dubbachaa Maqaa namaan balleessinaa gaaboon guumini. Maali maqaan kee? Boontu anaa barreesse maqaan isaa kanumaa mee? kan maqaa kee guutuu yaadu kan guullee gindillee osii yaadne hoggaadhu deebii ka maal seegaa. Kadhumarraa maafii biraan bistee isa dhumarraa. Abboo isa isii deebii rabbee dhimaa dhallee seegaa lakko. Ayyee itti fufime. Ayyee wangeeloo biraanii qabdaa guutuu. Jedhi dubbisati. Wangeeloo biraanii qabdaa Dubbisi. jedhini. Maal si dhibe siin jiraachuu dhiisuu sin dubbistu. Akkamiin godha boontu akkamittiin hojjaasaa nama kana mee akkamu jetta boontu. Anaa miira keessa galuu deemu moo jira kanaan na galchuu deemu. Waan biraatti dabaltaati. Itti dabaluu yaadda yoo na buqqeen jiraan. Yoon itti dabale maa beeyta? Akkamiin beeyta yoon itti dabale takka irraa hir'ise maaliif beeyta? Afuurichannoo ibsa nuyi dubbisati. Okay, hayyee natti himtamma niin jedha dhaggeeffadha. Niin jedha akkas jedha. Yesuus Kiristoos itti dabalee ani humna kootiin uumaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa kan dhageettiin farata jedha. Ittiin dabalee moo hin hir'ise? Ittiin dabalee irraan hir'isne sirriidha. Hayyee Yesuus Kiristoos uumaa gochuu hin danda'u. Ayyeetti fufii dubbisi. Eessaan dubbi wangeela kamiin dubbise? 5:30 maqaa Yohaannis. Dhugaadha moo sobaadha? Right dhugaadha malee. Humna isaatiin namummaa isaatiin jedhe. Hin jedhu akkas itti dabalte hin jedhu. Hin sobde. Hin sobde. Hin sobde. Hin sobne. Bidi bakka yesu an namummaadhaaniin akkana jedhe kan jedhu fidi. Fidi hin sobin ittiin caafata tuqaa takka ittiin dabalin jedha wangeelli. Fidi an namummaa kootiin humaa gochuu hin danda'u. Waaqummaa kiyyaan gochuu hin danda'a kan jedhe fidime. Guutuu. Fidi ragaa hin ta'u. Abumaas bira dhuftanii kanatti. Namummaa isaatiin jedhe. Eenyu shawwaddan? Maaliin jedha silaa? Bakka fidi waaqummaa itti jedhe nuu fida. Waaqarratti moo lafarratti jedhanii waaqummaas namummaa maal jechuun maalatu no? Yesuus hin jenne ani namummaa kiyyaan boqonnaan itti aantu ani waaqummaa kiyyaan isa jirte waan akkana jettu jedhana. Kuni gartee yaada keessanii malee yaada wangeelaatii miti. Hafuura akkana isin godhu kana maqaa garee shaadaatiin isinirraa rukuteera galgala kana gartee abdiin. Ameen. Fudhattaniirtu. Hundi keessanuu warri rabbiin dhugaa baati guyyaa tokko manuma kana shaadaa qabattan. Manuma kanatti qabattan. Isa didee malee isa waan hin taane jala deeme malee inni dhugaa barbaadu, dhugaa qoratu, dhugaa gartee hordofu numa amana. Namni dhugaa barbaadu. Gartee jara keenya nuti kallattiin bara amantiin islaamaa malee amantiin biraa hundi soba jira. Kaafiranni gartee kaafirri pheenxeen ortodoksiin musliim biyya lafaa hundi yoon aman ibidda jedha bar quraanni keenya. Yesuus Kiristoos kallattiidhaan quraana keessatti ergamaa rabbiiti jedha saba Israa'el. Quraana keessattis kallattiidhaan wangeela keessatti ani saba Israa'el duwwaaf hin argame jedhee pheenxeen hin fudhattu. Hin ta'u. Hin ta'u. Hin arga ati gartee nuufis. Waaqayyoon isa baraaree jedha du'arra. Isaaf awwaate, isaaf dhagee jedha ergamoonni. Yoo gartee wangeelli Yohaannis illee gartee hin qabne isaa nan argitu jedheen bakkaan nan dhaqu. Dhufuun dandeessanillee jedheen Yesuus Kiristoos. Isin duu qabda booti. Waaqayyoon hin ajjeesin kan jedhu caafamee jira. Akka nu ajjeesuuf waaqayyoon nu kanne. Waaqayyoon hin geeddaramu jedhe. Waaqayyoon nama taate us jedhaniin zimbal. Akkana. Akkam gooname? Akkamaa goone? Maal jetta booni? Cufadhee bara.
Maa bu'e mucaan ammaa. Akkam goona dide jechuun hin bari faaf deemu jira network masaa olii gaxoofu jira bar wanta akka maal atus hin buusne sisixu hin haatis. Ammati Yesuus Kiristoosii maaliif du'ettame ammati? Nuuf Maaliif du'e? Maal jettan? Du'e? du'ee Maal jette? irratti illee kan tuffaafmeef kan arrabsamellee maaliif illee ittaan jedhe. Irratti tufame? Noo xiqqaachaa ture mini ree. Maaliif waaqayyoo kee moo? Rukutamaa ture. Waaqayyoo kan kee? Yesuus Kiristoosiin jedhe. Waaqayyoo keetii mitiin jedhe? Abbaa ustaazee sadii sinatti himsa. Maa kama sitti maree? Yesuus Kiristoosii Waaqayyoo kiyya akkana godhan akkana naatee jedhiin sodaatiin maali bakka itti dhibbatti ofitti amani. Abbaa achikaa. Sitti mekkoo Yesuus Kiristoos rukutamaa ture sababii maatii. Okay, Yesuus Kiristoos nama rukutamaa ture moo waaqayyoon rukutamaan jedhe? Namatu rukutaa ture. Nama rukutaa ture. Nama rukutaa turan moo namni waaqa rukutaa turan? Foon rukutaa turan qaama. Foon namaa rukutaa turan moo foon waaqaati? Abboo kameelee. Wallahi boontu nu rakkin ofiifillee rakkattee nu rakkin wallahi si hojii cinqadheenu. Maalaan godhes. Maali akkuma takka irraa deebisuu diddeeka. Hin rukuta foon hin oofte lafee ool. Hin rukunne. Hikkoo qaama gubbaarraa irraan rukutan kabsaata oduuma beektu. Hin dhugu lafeen keessaa ta'u dhukkubdu. Yaa Rabbii. Wallahi Rabbi aboo kana jalaa si haa baasu afura qaba wallahi galgala Rabbi jalaa si haa baasu akka feetu ta'e. Suma haa baasu hin dandeenyu nuti garee shaadaati waa takka hin dabaltu islaam biyya lafaatiifis kiristaan raayis waan irriftuu illee hin dabaltuuf lubbuu kan kee calla maatii keetiifuu maan gootu waaqayyoo tumamee jechuun maa dhiiftan waaqa Yesuus waaqa jettanii dhustani ammoo Yesuustu tumamee jettanii dhustan waaqayyoo keenyaa tumame maan jenne kanaan nu rakkee anu rakkadhe ammas waaqayyo tumaniimi. Yesuus Kiristoos tumaneeni. Waaqayyoo miti Yesuus kan tuman kun. Ustaaza waaqayyoo illee keessa jira. Walumaan tuman waaqayyoo fi gartee namaas walumaan tumaniimi. Abboo Rabbii waan natti gaafinsi gaafadhe. Ayya. Anu rakkadhe si wajji maal sitti hima? Maali sitti hima? Yesuus Kiristoos kan gara biyya lafaatti dhufee maaliif hin jedhe dhufuusaa beektaa? Warra koolotaa badan karaa gartee waaqayyootitti abboommii waaqayyoo tokkicha akka waaqeessaniif gartee fayyisaa saba Israa'eliif kaasee Rabbiin jedha gartee. Ikkoo fayyisaa biyya lafaa. Biyya lafaan jenna saba sana keessaa saba Israa'el sana keessa kuma hojii ergamootaa keessatti illee jiru. Saba sanaaf fayyisaa godhee jiru. Biyya lafaatti kan jedhu hin jiru. Maal? Biyya lafaa biyya tam. Amma fakkeenyaaf ati yoon Oromoo eessa biyya lafaa dhalatteemi? Eenka. Biyya tamii dhalatte biyya lafaa keessa? Lafarratti kaalamni lafarratti. Okay, waaqayyoon waaqarraa biyya lafaa tanatti ergeemi Yesuus? Biyya tamitti ergee? Yabboo lafarratti ergee. Dhaggeeffadhu. Lafa jechuun seeqatu. Biyyaa fi lama jecha lamaa miti qubee lamarraa ijaarameemi? Maal jettee? Biyyaa fi biyya lafaa jechuu dhageesse? Biyya jechuun biyya. Biyya hin jenne boo biyya achirraa jechaa fudhata malee biyya lafaa jechuun jecha lama moo jecha tokko? Biyya lafaa biyyaa fi lafa. Okay, biyyi maali? Lafti maali? Biyyi kan keessatti dhalate lafti immoo kan irratti dhalate. Okay, biyya lafaa keessa dhalatee biyya lafaa san lafatti dhalatee lafa san keessaa biyya tamitti ergame. Kan maa ragoota tamma nu hundaaf ergame. Wala qabara ragoota na jetta. Wanti. Ustaaz ammallee ani amma fakkeenyaa fi asallaatti naladde. Asallaan okay Itoophiyaa moo addunyaa mara? Ustaaz amma ani asallatti dhaladhe asallaa qofaaf ta'uun qabaalee natti hin fashi. Asalla ati Ameerikaa fin taatu Ameerikaan bulchitu waa takka.
Afaan biyya biraa takka irraa qoman qabdu waan jedhe Yesuus Kiristoos Kana biyya malee lafaa tana okay biyya lafaa tana guutu dhalate moo biyya lafaa bakka itti dhalate qaba? kan dhalate biyya lafaa guutuu fi bakka itti dhalate garuu Kan dhalateef siin hin jenne boon akkasiin biyya lafaati. Biyya lafaa Yesuus Kiristoos waaqayyoon waaqarraa biyya lafaatitti ergeemi. yaa rabbi eenii Okay, Yesuus Kiristoos biyya tamiifin ergame jedhe addunyaafin ergame biyya lafaa hundaafin ergame jedhe moo saba Israa'el duwwaafin ergame jedhe? Rakkanne lallaba goggogaa ka bu'aa irraa hin qabne. Wangeela Rabbi si haa laaffisu. Akkasii kanuma jira. Abdii qursii nyaadhabbo ganama nu biraa edda dalagaa buleera. Nyaata asas bilaafiya asii bahu nyaadha. Meeroon kunoo meeran immoo dhiira moo dubarti? Gaafa Meeran dhabe meeroo. gaafa peentee dhabne boontu qabna. Nalaitu Nagaan mana si haa ta'u. irrafatanii Jirtu? amisan irraata. Nada gattanii Maa boo namni bara kana ofuu dagachuu jirraa bar nama dhiisi. Jirtaati? jira dhugaa. Galata isaa baga jiraatte ammallee. Profaayilii kun suma? Anuma. Hin bareeddaa silaa waa xiqqoo shaffanattee waa bareeddaa. Inshallah na shafanadha. Akkasi. Maaf jennaan qaalii barate warqiidhaa bar wuddii barate qaalii bar. Waa hindee hin taane. Hojii nama waaqayyo. Rabbi si haa laaffisu baga jiraatu. Hojiin akkam? Bareedduudha. Maatiin haadha abbaan kee nagaa qabanii? Nagaa qabu dhugaa. Lubbuun jiranii? Hin jiru. Maasha Allah. Umrii siif haa dheeressu. Amiin. Obboleeyyanii fi obboleettii yoo qabdu? Qosamaa jambaraa jirtu ustaas La lakki wal qaba bara qaba. social media kanuma namni wal baratee achi booda wal haasa warri wal hin beekne warra kutaa beektaa? Yoo wal barate namni wal barate Oromoo ta'uu shakkii hin qabdu shamara ta'uu shakkii hin qabdu. Maybe saba biraa ta'uu malta afaan Oromoo barachuu mala ani Oromoodhaa naannoo kana dhaladhee nama akkanaati Oromoon kiristaana qabdi waaqeffataa pheenxee ortodoksii amantii hin qabne qabdi. Walii galee biyya ambaa keessa jira akkana gaa'ila godhadheen jira kanneen namni akkasii firraa nama himannaan sirraa dhaabbata namni dhufee bultii teetillee hin diigu yookaan walii galee Ayyaa. kanumaaf hin jedhe malee baga jiraatte. Maal haadha hin qabdi jarana yoo gaa'ila qabaachuu baatte hin dubbifattu hin heerumti inshaallah. Hin heerumtaami? Hin qabu ustaas hin qabu. Hin qabdu baadoo duwwa bakka miskiina wallahi tun. Dafee ni madda. Nutti maali waa'ee dubaraa dhiiraa si heerumsiifna gaafa tokko. Inshaallah hojiin keenya kana maami? Nuuf hortanii hin baay'attanii hin baay'atan bara kana dubartiin ni hortu jedhanii maal goonarre? Hin hortu. Rabbi haa laaffisu. Akkasi. Pheenteedha meeroon? Maal ustaas barbarreen gaddaadha kaasee ammarree si gastii keessan irra hin galu malee sin jala taa'ee dhaggeeffachaan ture. Garuu barreen gaddaa ramadaana keessa kan inni gastii keessan dhufuu qabu. Abdiin na beeku. Okay, mashallah. Ani waan nama ana viidiyoon akka kiyyaa argu kana malee hin beeku bara kana wallaale irraan fuma rabbi nuuf fide cubbuudha. Marri kunis bara cubbuuti. Wajjumaan turre. Baga jiraatte. Kanaaf akkatti kabaja qabdaayyee wal beekna nu wal beeku wal rukutu. Warra kaan ofirraa dadhabne malee. Jabaadhu ammallee dubbisi meeroon hin taa'in dubbisi tole. Allee dhugaanan dubbisa wangeela amantiin sadi amantiin afurtu waaqayyo biratti amantii dhugaa ta'uu hin dandeessu. Yoo anaafeetu irratti wal dhabne mana murtii yoo dheyne ati obboleessi keetiif ati yoo wal dhabde abbaan kee qaama tokko murteessa malee kan dogoggora qabu tokko dogoggora hin qabne tokko lachuu sirrii ta'uu hin danda'u amantu. Maal jettan irra deebi'a? Waan siin jedhe amantiin pheenxee ortodoksii amantaalee biyya lafaarra jirtu kana kumaata manuma dhageessaa mi gurraan. Amantiin kun hundi amantuu waaqayyoon jaalate amantii waaqayyoo jireenya bara baraan nama galchitu jettee yaaddaati sammuu keetiin. Yaadu. Gobas amantaa dila kana keessaa takkuma qofaa fudhatama qabaachuu qaba. Sanuu ragaa itti qabaachuu qabdaa beek. Kiristaanii biliyeenadhaan qana. Islaama irra takka hedduudha. Islaamni takka biliyeenan kana yoo jette warra gartee Oromoo Islaama gartee baana kana Hindii fi Chaayinaa irra hedduu amantiin qabneewu. Hindii horii gabbartu. Hedduminaanii miti. Dhugaa ragaa qabaachuu dhagaa miti.
Kanaani amantaan kiyya soba ta'u wangeela keetirraa akka amantaan biraa soba taate ragaa qabaachuu qabda. Anis amantaa kee soba godhuudhaaf ragaa kitaaba kiyya jiraachuu qaba. Logic rationally waa jiraachuu qaban akkanumatti teenyeetuma taa'uun hin barbaachisu. Islaamaa fi kiristaanii amantii sirriitii yoo ta'e atuu dogoggora. Atuu dogoggoraa jechuu. Waan hin lamne. warri musliimas kiristaanis ortodoksiin irree yaani amantiidhuma irreeru san dhugaadha jedhee fudhata isaa. Akkas jedha waan jedhu san ragaa qabaachuu qaba waan jedhu san irraa. Amma fakkeenyaaf ejjus bar ejja hin jaalata. Sirriidha. Amma tokko ejjii fokkottuudha jedhee tokko lallaba. Kun hin jaalata isa hanni tokko of bu'aadha hin hata birri harkata. An ka jalaa hatamu sana hin miidha. Kanaaf waan hundi ragaa qabatamaa itti qabaachuu qabdaa jechuudha. Walii gallee? Kanaaf kiristaanni amantiidha amantii dhugaatii wangeela keetirraa argattee yoo jettee namni akkasitti hin fudhataa jechuudha. Yoo wangeela irra hin jirre akkanumatti firraa bilaashumatti nu lallabde gaa rakkisaadha yeroon teenya rabbi si haa laaffisu. Ati mee loojikumatti yoo kanas jedhan waaqayyoon meeqa jettee yaadda? Maaloo ustaas dhiifama wajjin keessa nan galchinaan himaa gizeessi faana falmu barreen gadaayyuu lafatu naas zoora yaani siin namatti fiddu achiin namatti fiddu wallaa hin dandeenye. Sitti morman amma akka gaafasi si morman. Yeroo san dargaggeessaa bara. Buna namaa kennitanii qurxii buna namaa kennitanii barrii cufa. Oyo yaa rabbi kee cubbuu jara kanaa ijoollee biyya arabaa jirtu kana yaa rabbi boru jala na baasi. Hojii wajjin gubbaadhaan itti gaddammarre nutiisi. Rabbi si haa laaffisu. Laa aqlumattuu waaqni meeqa gujaran tokko. Hayyee tokkichisan hinduu jettee amanta sammummaan kunu. Jabaadha eeyyee danda'aadha. Boodarra deemtee waan kana yoo faalleessite sammuun rakkina qaba. Rakkisaadha. Akkasi haa. Yaa jecha akki nuti fudhannu fakkisi fudhattan immoo wal faalleessa haa. Maal afaan Oromootii miti naaf yaate maal fudhan? Okay, waaqayyoon tokko amma qalamni kun meeqa onsin jedhe tokko torra walii galaa miti tokko afaan Oromooti. Tokko miti. Waan kan ol qabee qalama kan ol qabee lakki cubee ablee billaan ol qabee onsin jedhe hin fudhatta? Hin fudhattu waan ragaa qabu waan argitu jechuudha. Waan itti walii galee namni qalama kana jedhe. Waaqni tokko eega jenne tokkuma qaamni biraa bira jiraachuu hin qabu. Duubaa fi duraa fi boodaa fi gubbaanis. Ni amantaa akkasi kaa. Sigalee meeroon? Meeroon akkuma loojikii sammuu keetittu gaalli gaala dhalcha moo saree dhalcha?